आता कम बोलतात कम जिरतात और रिव के जिरतानी और लंदनो ढुकतानी का बोलतानो लीड सिर राव वाला कर रेमी और रिब्राइटन हो नहीं ये तनी बगा वाला कर रहे काजू रोल मार कर वाहे तू कैसे कर रहे वाहे तू सा कर रहे Kagari tinggi pamne bang ajalah tiada ya kasih hukum ni sini jemne si jauh esi dia tifaranji nutu summan ni kayaknya umman orang korma tak cuma ugo talaman saden terlekan muda deke sudah berre harra di makanan walar bu kayaknya rapi kuda api orang itu kayaknya galan ni agoja yeroo mana ida turretti ummanni dhufe nu gaafatu hamilee nu cimsuudhaaf waan gaggaarii waan qabsaa'etu nutti hima ture san keessaa ka qeerroon UK asitti dalaydan isa tokko ture Londanitti dhugaa hedduu nama boonsitanii hedduu galatoomaa baga wala garre anis jalla wajini da turres ka wajin bane faridatti amanis heddu singal apide patu heddu singal dikisi patu heddu sinjala tu gato majanni bolta manchita karoga nu hero sadappa mohram parat fakata dargaggeessi heddu de bala deemu qofa osoo hin taane manguddoo kun immoo zabana koronaa kanarraa hafanii yeroo hunda nu eebbisuun isaanii yeroo hunda gaafii jajjabaa gaafatanii erga guyyaa isin biroo oolle booda galgala immoo gurratti waa baay'amtee hasaasanii manguddoo teenyallee rabbi nurra nu haa gochuu ulfaadhaa jiraadhaan jaan ati ka Awurooppaa kana keessa karaa fagurraa dhufu jiru hanga maayilli 500 maayilli 600 deemtanii yeroo hiriirri jiru yeroo walgahiin jiru oromummaa oromiyaadhaaf jecha wanni isin gootan kun hawaasa biraatiifis fakkeenya guddaa waan ta'eef dhugatti isa osoo dinqisiifachiin darbuu hin barbaadu egaa duula isin galateeffachuu kana erga eegalle Awurooppaa hojjaa faana fakkaata ka Awurooppaa asirratti goolamna kanaaf Awurooppaa waliigalatti hedduu galatoomaan jechuun barbaada maaliifi dubbi jajjabduun dhufne mormi jajjabduun nurra gahe garuu hawaasa keenya bakka argine olitti agarre jechuudha Oromoo diaasporaa Oromoo Awurooppaa bakkan eege bakka Oromis anis kunis eege olitti agarre jechuudha girri social media alatti Oromoo lafarra jiru hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiru tokkummaan isaa ka baay'ina isaa daran kan dur daran guddatee argamu isaatti hedduun boonaa jechuudha hoggaan asii gaddeebius onneen kiyya daran guutamtee waan dalagamuu qabu humna guutuudhaan akkan dalaguuf hamilee guddaan haa taatanii hedduu galatoomaa Ogo torban dabre kana keessa ga marii godhaa jiru dhageessanii jirtanii wanni yeroo ammatti akkam biyya alaa dhufu kallattiidhaan uummata wajjii akka mari'annu ka godhe isin yaaduu kiyya san qofaa miti garuu haalli Oromiyaan keessa jirtu haalli uummanni Oromoo keessa jiru haala addaa haala hamaa
walfixiinsi hammaate hiyyummaan jabaatte namni bahee galuu dadhabee nyaatee buluu dadhabee yeroo jiru kana keessatti yoo dhuguma uummata kanaaf hin qabsaa'e jedhe uummata haa kanarraa qabu kana ka gaafa ajjeesuu yaalan naa jecha wareegame gaafa ani hidhame na bira dhaabatee wareegame ummata rabbii gaditti galata guddaa narraa qabu kana maal godhu wayya yaada ja'urra an qawwee dhufaasaan jiru qawween irraa dhaamsuu waan hin dandeenyeef waraana ajajaan jiru waraana irraa gad dhaabuu waan hin dandeenyeef ummatatti bahuudhaan ummata keenya ka biyya alaatis mootummoota biyya alaatis bira dhaquun lolli hamaan oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ka ummata keenya gaaga'aa jiru kuni akka dhaabbatuuf walwalchuutti hin jira haga ta'u nagaree gettan jeen yaada akkuma qabxiilee bakka adda addatti kaasetti waggoota afran dabre kanatti hadiinni ce'umsaa baaburri dhiiga qeerrootiin saba keenya biyya san gara dimokiraasii fi sirna federaalaatti ceesise jennee abdanne sun kararraa maqfamuu isaatiin biyyi wal waraansa hamaa keessa waan seenteef diinagdeen hunkutaa'ee humnoonni alaa jalaa gubbaan harka galfatanii ilmaan namaa bardhibbee takka jaarraa 21ffaa kana keessatti akka shunkurtaatti kitifamaa yeroo jiran keessa waan jirruuf haalli kun immoo haala kanaan walitti bu'uu taate ummata keenya daran waan miidhuuf tokkoffaa akka mataa kiyyaattis akka paartiittis akka ilma namaattis mootummaa Itoophiyaatiin ga'ee namni dhumuun nu gayaa biitii barbadaa'uun nu gayaa karaan irra deemaa jirtan doongoraa karaan irra deemaa jirtan isinis biyyas qilee galchaa jira falli amma jiru tokkoffaa lola dhaabanii mariitti seenuu dhaga jedhu isaanitti simnirra amma immoo akka dhagayan isin duratti illee itti himuu barbaannaa jechuudha. Akka kaabaa'ootti nuti duras lallabaa ka turre sababni itti hidhamneef illee ummata Oromootiif Oromiyaa akkasumas sablammoota Itoophiyaatiif kan fayyadu sirna abbaa irree osoo hin taane sirna dimokiraasii sirna yuunitarii osoo hin taane sirna federaalawaa ka saboonni fi ittiin bulchanii biyya immoo waliin bulchanii adeemsi sirna abbaa irree Haayile Sillaaseefis hin fayyadne darbuufis hin fayyadne sirna Mallasaatiifis hin fayyadne ammas hin fayyadu jennee waan lallabaa ture har'as taanan wanni nu sodaannee wayiwachaa ture sun waan ga'eef falli biyya sanii hawwii abbaa irrummaa lafa kaayanii hawwii ummata bal'aa kan ta'e sirna dimokiraatawaa dhaabu irratti hojjechuu hawwii olaantummaa aadaa tokko afaan tokko eenyummaa tokko sablammoota walitti cafaqanii bituudhaaf godhamu san dhiisanii sabdaneessummaa ummatichaa jiddugaleessa bifa godhateen sirna federaalawaa sabaaf sablammoonni qe'ee isaaniitti irratti afaan isaanii duudhaan isaanii eenyummaan isaanii kabajatanii guddifatan ka qabeenya rabbi kenneef irratti hojjetanii hiyyummaa keessaa bayan kana taasisuuf immoo mootummaan bakka biraatti ergamu osoo hin ta'in ka ofii filataniif bulutu ummata saniif fayyadaa jennee amanna akka kaafootti kanarratti cichanii yoo kan deemaman taate biyya san baraaruu hin danda'amu kana didanii garuu immoo akka warra duraanitti akka waggoota afran dabree kanaatitti sirna abbaa irree ijaarra kan nuti uleen cafaynaa kaan hidhat darbinaa kaan boollat darbinaa taanaan ilmi biyya sanii silaa boollat darbamee dhumu biyyattiin garuu qarqara qarree geettee boollat darbamuudhaaf dhiyaachaa jirti kanarraa deebi'uun barbaachisaadha.
ela oromo wanto ko singkat wanni asin kaddu nagaya charra kennu humnoonni biyya keenya keessa wallolaa jiran gara araaraatti deemaa jiran jaalatanillee taa'uu baatu dhiibamanii gama mootummaatiin dhiibbaa biyya alaatii fi keessattuu gubaatii dinagdee irraa kan ka'e gara araaraatti seenaa jiran gara kaabaatiin wanni nama abdachiisu mul'ataa jira. Oromiyaa keessatti garuu arras lolli itti fufee jira. Namni kumaatamaan buqqa'uun dhibbaatamaan ajjeefamuun misoomni manca'uun itti fufee jira. Kuni itti fufnaani rakkoo hamaa keessa seene. Kanaaf hamma dandeessanitti warri mootummaa deeggartan mootummaan kararratti akka deemu. Qabsoon amma godhamu qabsoon lola dhaabanii biyyattii gara mariitti deebisuu waan ta'eef kanarratti fuulleffattanii akka hojjettan isin gaafachuun barbaada. Gama keenyaan akka Jawaarittis ta'e akka hogganoota waliin hojjennutti beekumsa qabna, muuxannoo qabna. Beekumsa muuxannoo kanatti fayyadamnee biyya keenyatti araarri bu'ee yaada qabnu qawween osoo hin ta'in qalbiidhaan wal bira qabnee ummanni keenya kasaa ta'u keessaa filatee hiyyummaa bara baraa fi cunqursaa keessaa akka ba'uuf karoora lafa kaayannee deemaa jirra. Erga baanee sagalee dabsanne malee harkaan fi miilaan gadi hin teenye, sammuun keenya gadi hin teenye, jaarmaa cimaa jaarree jirra jechuudha. Maaliif 75-91-2018 ummanni Oromoo carraa sirna dimokiraatawaa sirna isaa ta'u jaarrachuu kan dhabe yeroo mootummaan jijjiiramu kamiyyuu jaarmaa cimaa tokko jaarmaa siyaasaa cimaa bakka haadaan Oromoo kuufeetti odaa Oromoo ta'ee biqiluu danda'u haqa saba kanaa kabajee kabachiisee sabaaf sablammoota wajjin walqixxummaadhaan jiraachisuu danda'u jaarrannee qophoonee eeguu dhabuurraa waan ta'eef nuti kana qophii cimsinee deemaa jirra. Yeroo naaf bakka gara biyya alaatti ergama fudhannee deemnutti hoogganoonni nu raafan gara godinoota socho'anii hojii jaarmaa ijaaruu cimaatti jiranii jechuudha. Jecha qofaan osoo hin ta'in gochaan dhaaba Oromiyaa fakkaatu bifuma kamiinu dhaaba Oromiyaa fakkaatu ka waggaa 25 osoo hin baqatin humna danda'uun qabsaa ture. Amma immoo nutilleen dargaggoota qeerroowwan hedduu wajjin itti dabalamnee cimsinee ittiin deemaa jirra. Hamma dandeessanitti nu bira dhaabbadha. Ergaa nagayaa, ergaa sirna dimokiraasii, ergaa sirna federaalizimii dhaabuudhaaf tattaafannu bira akka dhaabattan jabeessiitti minaan jee jira. Mararaa Guddinaati. Galatoomaa isin jaa.